kanneen qabeenya mootummaa miti mootummaa saamuu fi barbadeessuun hawaasa miidhaa turaniiru. Miseensonni shanee kunniin daangaa Itoophiyaa Keeniyaatti mana leenjii Hamballoo, Baddaa Hariiroo fi Dirribsitti leenji'aa turani. Godina Booranaa aanaalee garaagaraa keessatti qaamoleen nageenyaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf miseensota shanee irratti tarkaanfiin kan fudhatamee fi kan hafan immoo to'atamaniiru. Ganti tokkollee kuni iddoo kanaan dura naannoo diinii sochii diinaatiin beekamu keessaa tokko. Iddoo kan keessatti miseensa poolisii fi milishaa miseensa farda liberaalaatiin wal qabate namoota diinaa irraa nama aga 27 ajjeesee jira. Nam 27 ajjeesee nam 22 madeessanii namni tokko immoo jira harkaan qabame meeshaan akka adda addaa meeshaan akka bireena kilaashii wandoowwan kucuftee waan akka rasaasa sansalaati bireena kanneen kucuftee irraa boojamanii jiran. Kanneen keessa meeshaa kilaashii jaafi bireen tokko waajjira poolisii namni hogganaa ta'e irraa boojamee jira harki miseensaa jira. Haan immoo karaa adda addaatiin sakattoomse du'aan goonee fi karaa sakattoomsaalleen miseensi diina kun giddu galeessa biyyattii seenee dhiibbaa uumuuf deemu shifta shaneen kun leenjisee hagadhiisu namni 18 qabamee jira. Hammalee sosochii qaamolee nageenyaatiin waliin gooneen namni 8 fedhii isaaniitiin harka kennatanii jiranii. Godina Booranaa fakkeenya iddoo gargaraa daangaa irratti aanaa miyoo aanaa mooyyalee dirree amma mooyyaleetti waggaa 27f caasan nageenya qaamolee nageenya diina ba'uu shanee kan milishaa bal'aa qabuu fi humna poolisii Oromiyaan ijaarte bal'aa qabuun diini kana kan looyee Keeniyaa keessa ol ba'ee caasa nageenyaa keenya kan rukutuudhaaf yeroo inni yaalii taasisutti yeroo gargaraa caasan nageenyaaf qaamoleen nageenyaa keenya diina kana barbadeessuun rukutuun uummanni keenya nagaan bahee nagaan akka galu nageenyi aanaa keenyas ta'e godina keessatti nageenyi waarawaan akka dhufu hojii caasan nageenya keenya yookaan poolisiin Oromiyaa milishaan bal'aan hojjeteen godinni keenya yeroo ammaan tanaatti godinni keenya waan keenyallee nagaa ta'uusaa gabaabinaan ni ibsa. Moot 14 aboot shanee 14 kan qabu dandeenye gaaf guyyaa 8 ji tokkoffaa barkuu namaaf 15 bakka hoogganaa ofiin jedhu bakka hoogganaa ofiin jedhu obbo yookaan jaal gammachuu abboyyee jedhee kan ofiin yaamu bakka inni argametti namoota 300 ol ta'an biyyuma Keeniyaa bakka addaa Ambaaroo jedhamutti erga eebbifamaniin booda kallattiidhaan tiraanspoortiin yookaan maallaqni biyyatti ittiin galuu danda'an mataa mataadhaan birrii 2,000 itti kennamee fudhatanii mataa isaanii ciratanii aramaddiin kennameefi naannoo Zuwaay naannoo Shaashamannee Adaamaa naannoo Tulluu Boolloo Maqii iddoowwan garaagaraa ramaddii fudhatanii kan seenan tooftaa isaanii immoo kan jijjiiratan akkamiin bilbilaan qaban suruma waraqata barreeffatanii silkii qabu yoo iddoo ramaddiitti hin ba'an kan seelii isaaniitiin wal qunnaman ramaddis kan fudhatan sachi hidhannoos kan hidhatan immoo achi. Kanaaf miseensonni keenya sakatta'umsa cimaa taasisaniin namoota miseensota booshanii 14 qabne yeroo ammaa galme isaanii guutumaan guututti xumurree qaama dhimma ilaaluuf dabarsuuf qophiirra kan jiru ta'uu isaati. Miseensonni shanee maqaa qabsoo deeffachuun jiruu fi jireenya hawaasaa nagahaa danqaniiru. Rakkoo qabeenyaa rakkoo lubbuu namarratti waggaa dheeraadhaaf Booran keessatti badii adda addaa uumaa ture jira. Kanaafiyyuu lubbuun nama baay'ee baddee jirti armaan dura qabeenyi baay'een barbadaa'ee jira. Kana irraa eegalee uummatii Booranaa humna shanee jedheef moggaase kana faayidaa isiin uummata Oromootiif fidduuf miidhaa isiin uummata Oromoo irratti geessitu gaafa laalee addaan baafatu uummati keenya waan kan irra waan hubatee fi marii bal'aa waan godheef shaneen akkasiin biyyaan fayyan Oromiyaa akkasiin hin fayyan biyyaa akkasiin hin fayyan bu'aa akkasiin hin qabne waan argeef murtee dabarfate. Hawaasni isaan keessa jiraatan suni
isaaniyyuu yaaddoo keessa jiran jechuudha. Yaaddoo nageenya keessa jiran jechuudha. Fakkeenya niitii dhiirsi qabdu haadha manaa jalaa fudhachuu, dirqiisanii gudeeduu, ajjeesuu, sodaachisuu, doorsisuu. Miseensonni shanee booji'amanis gowwoomfamanii gara bosonaatti erga galanii booda waan gochaa turan akkasiin himu. Anachum taa'ee bakka haalumsuun warra laalee haarii warraatiyyuu bakka waan taasisan iyyuu nama achum yaa'u kan dhala hooma hin argan kaachum fetteeti kawanna deemtu lubbuun namaatiif deemta lubbuun nama ammoo nami waliyyaa nami walaa dhumucifte obboleeyyanumta akka waan taasise. Qara waan dogongoritti nam galcheef ka'ee taa'ee hubadhe argennaan an obboleeyyan kiyyaawaa walinaan keessa galche. Dirqami keessaan lolu ajjeesuu du'uun hin jedhan. Hayyee inni fudhanneetu deemaa turre lola kaallee ka keessaa fidanii bobbaasanu jira. Nama shakkaan cufaayyuu ka dhufanii gaafatanii gaaffii isaanii kan deebineefi ergan deebineefin boodatti dhugaa baasuun dirqama keetii jedhanii haada jira. Haadi kunillee ka motorii akkana maran tokko garteertaanii simaagoo jedhamti siinsun. Simaagoo saniin harka duubatti hidhanii miilas fuudhanii gubbatti hidhanii akkasiin ol rarraasanii fayyisiisanii yoonni muka kee kaanii ol fuudhanii fannisu. Akkasiin ibsiisan nama cufa. Nageenya akka bu'uuf maanguddoonni qaamolee karaa seeran alaan hidhatanii socho'aa turaniif waamicha gochaa akka turan dubbataniiru. Uummanni Oromoo haaraa itti fakkaattee waan dansaa itti fakkaattee har'a ilmaan isaa waa'ee sila misooma irra bobbaatu misooma lakkiftee miidhaa isaanii irra miidhaa lafa miidhaa nama irratti bobbaatee ka jettu kun baay'ee nutti dhaga'ama. Kan dhaga'anii ilmaan kun ka keessi jiruuf ka oli jirulleen wanni kun waan dansaa ittiin fakkaatini yoo ofirra waan kan laallatee jedhi dansanatti fakkaata akka maanguddooti. Yeroo baay'ee hojii nageenya milkeessuu keessatti sirna gadaa kanaaf fayyadamna. Abbootii gadaa waliin hojjannaa, jaarolee bebeekamtuu wajjin hojjannaa, dubartoota, dargaggoota hunda wajjin hojjannaa. Kanaaf marii adda addaa akka marii nageenyatti yeroo adda addaa walirra hin cinne ji'atti yeroo lama waltajjii sadarkaa godinaa geggeeffamu keessa hunda abbootii amantaa kan hunda qindeessuudhaan barbaachisummaa waa'ee nageenyatiif warri shaneedhaan kun faayidaa kan hin qabne nageenyi kan booressu lubbuu kan balleessu warri misooma hin jaalanne warri hattuun saamtuun uummataaf hin fayyanne walitti baatee biyya hambaa keenyaa keessatti gurmooftee leenjite. Kanaaf uummati keenya waan kanirra waan hubatee fi marii bal'aa waan godheef shaneen akkasiin biyyaan fayyan Oromiyaa akkasiin hin fayyan biyyaa akkasiin hin fayyan bu'aa akkasiin hin qabne waan argeef murtee dabarfate. Maatiin ijoollee isaanii eessa akka oolanii fi bulan hordofuun qaama badii kanatti akka hin makamneef gorsuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dargaggeessa keenya yeroo ammaa iddoon taanetti socho'ee sababa hojii jedhuudhaan dogongoree deebi'uun dargaggeessa amma to'atamee yookaan kan to'atamu kan arginu malee kan irbaata rasaasa ta'e baay'ee jira. Ta'uun qabu dargaggeessi keenya. Dargaggeessi kun bori biyya kan namni abbaan itti hafuusa. Dhaloota boriitiif namni hafu dargaggeessi kan. Kanaaf dargaggeessi kun waan dogongoraa namni dhuunfaa yookaan siyaasa dhuunfaadhaaf namni dogongorsanii leenjii jira yookaan hojii jira jedhanii galchan kan dhiise haga danda'amaa ta'etti nageenya naannoo fi abbummaadhaan qaamolee waliin hiriiruu qabu hiriire dhimma kanarraa akka of qusatu. Of qusatu qofa osoo hin ta'in walillee akka gorsuu danda'u. Walillee akka gorsuu danda'u walirraas akka barachuu danda'u ta'uu qaba. Inni kaan maatii. Maatiin keenya maatiin dargaggeessa kana maatii keenya uummata keessaa dhalanne maatii tolfachuu malee akkuma maatii tolfanne suni maatiin sun dargaggeessa kana gorsuu qaban eessa deemanii maal hojjetanii maal hojjechuu jiranii garam deemanii waan jedhu qaamolee sila waliin mari'atanii dargaggeessi kun akka hojii gaarii bobba'u. Hojii nageenyatti akka bobba'u godhuu malee akka inni amma dogongorsanii iddoon ta'an geessan kanarra maatiin hojii kan hojjechuu irratti gahee olaanaa qaba waan ta'eef maatiilleen dhimma kana laaluu qabanii. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti gaheen hawaasaa olaanaa waan ta'eef kun immoo cimee itti fufuu qaba jechuun eeranii qaamolee karaa seeran alaan hidhatanii bosonatti hafan karaa nagaatiin akka harka kennatan yaadachiisaniiru. Uummati keenya
waan kanirra waan hubatee fi marii bal'aa waan godheef shaneen akkasiin biyyaan fayyan Oromiyaa akkasiin hin fayyan biyyaa akkasiin hin fayyan bu'aa akkasiin hin qabne waan argeef murtee dabarfate. Murtee inni dabarfate maali? Shaneen diinaa, shaneen saamtuu hattuu uummat keenya faayidaa waan hin qabneef naannoo keenya yookaan godina Booranaa keessatti akka hin sochoone qaamni meeshaa qabu shanii argee itti dhukaasu. Qaamni meeshaa hin qabne dubartiin as ta'u dargaggoos haa ta'u ijoolleen horii tiksitus haa ta'u qaamni kamiyyuu akka itti iyyu. Odeeffannoo isaanii qaama dhimmi ilaaluutti akka kennu kan jedhan murtee waan darbeef armaan dura murteen kun akkasuma qaamni nageenya illee kana qabatee uummata keessatti marii bal'aa geggeessuudhaan yeroo dheeraa waan fudhanneef shaneen aanota qabnuuf gandoota qabna kamiyyuu keessatti yeroo ammaan kana socho'uu hin dandeettu. Kan mooyyalee kaasee amma taltalleetti aanaa torbaa waldaan geessin keenyaa keessatti hidhata Booranaatiif riphee lolaa Booranaatiif uummata Booranaatti. Sababbiin isaa waan faayidaa hin qabnu waan argeef dargaggeessi Booranaa armaan dura itti galaa ture leenjiyaa ture as dhiyootti itti dhiyeenya waan arguuf rakkoo malee beel malee huqquu malee faayidaa isii keessa waan hin garreef naannoo Booranaa keessaa namni gari isii itti galu hin jiru. Naannoo Booranaa keessa namni gari isii gali hin jiru. Jaarsi isii gali hin jiru. Jaarsi isii gali hin jiru. Dargaggeessi isii gali hin jiru. Kanaafiyyuu namni argundinuu itti iyya, in waraan, in ajjees, in booji. Kan irraa kan kaamen milkaa'uu hin dandeenye. Kun cuftii immoo gahee hojii kan hojjete poolisii qofa hin ta'in uummata bal'aa waliin uummati aanaa mi'ootii fi uummata godina Booranaa kan jiru galateeffachuu barbaada. Maqaa hiyyaa fi maqaa aanaa mi'ootiin galateeffachuu barbaada. Wanni guddaan kun gara yeroo waraanni kun ka'etti namoota akkan osoo namni hin yaadin osoo waraanni hin dhaabbatin bishaan qabatanii midhaan qabatanii sibir dhaabbachuun namni uwwa dabartiin osoo namni waraanni gargar hin deebiin kee duudee nu deeggaraa turte waan ta'eef hundinuu jajjabeeffamuu waan qabu. Uummati keenya yeroo miseensi keenya aarsa kabbar yeroo sochiin diinaa adda addaa jirutti nama qofa osoo hin ta'in faan isaa argee eeruu nuu kennaa ture. Osoo asitti walitti bu'insi tokko jiraate dargaggeessi ta'uuti uummata bal'aa jaarsi biyyaa jaartii dubartoota dargaggeessu warra dhiiraa nu bira dhaabachaa turan jechuudha. Waan hundaaniyyuu jechuudha. Humna qaban cufaaniyyuu nu bira dhaabachaa turani. Akkuma duraanii sun akkuma nu bira jiran uummata malee nagaa tanaan inni kabachiisuu hin danda'u. Nagaa qaamni nageenya qofti hin kabachiisu uummata bal'aa waliin nagaa lafuuf eeggatanii. Kanaafi uummati keenya galata guddaa akkuma duraan nu bira dhaabadhaa jenna. Warra malabba'ee qabsooma bu'aa tokko illee hin qabne. Eenyu fakka qabsaan hin beekani, eenyu irratti akka qabsaan hin beekani, bu'aan isaan barbaadan hin jiru jechuudha. Namattuu namaan daldaaluu jira. Kanaaf namni isaan itti fayyadamaa jiranillee nama barumsa hin qabne, nama homaa waan tokko illee keessa hin beekne. Nama miidiyaa kan laaluu danda'u miti. Nama shanii keessa yeroo baay'ee nama 45 keessa nam tokko bilbil qaba. Warri jal jiran kaa odeeffannoo waan tokko hin qaban jechuudha. Waan biyyisii hin jirtu kuma tokko illee hin qaban. Kanaaf isaan warri dogongoraa naannoo san deemanis haa ta'uuti warri nam dogongorsa ta'uuti odoo waan kanarra of qusatanii nagaa biyya kana namni taa'ee waliin eega isaan al jiranillee karaa nagaatiin akkuma duraan jaaroleen waamaa turte akkuma duraan mootummaa waamaa turte waamichi kan dhaga'anii yoo galan baay'ee gammada. Miseensonni shanee hawaasa saamuu ajjeesuun qabeenya hawaasaa fi mootummaa mancaasaa jiru. Kun immoo guddina dinagdeef hawaasummaa irratti dhiibbaan geessisu laayyoo miti. Hawaasni qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nagaa isaa yoo eeggate farreen nageenyaa seeratti dhiyeessuun nagaaf tasgabbii mirkaneessuun ni danda'ama.